biiroon barnoota oromiyaa loogoo mallattoo odaatiif qubee ofirra qabda haquunis mufi guddoomat birakkaabte naannoo Beenshaangumuuz godin Matakkalaanaa akka Maanduraa Dibaaxii Buulaaniif Daangur keessa dhalattoota gumuuzirra lollii finxaalayyi Amaaraatiin banamuu dubbatama oduu teentarratanaan itti fayyad godin Shawaa Bahaa Adaamaa kargam hoteelii riizoortii Soodareer deebiin cufamu hordofee hojjettooti dhaabbatichaa rakkoo gargaraatiif saaxilamuu Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti ba'an yeewuun ingidaa bal'inaan isaan deema. Kana malees cufamuu dhaabbatichaatiin hannii fi seera dhablummaan babal'ate qabeenyi dhaabbatichaa mancaa jiraachuu dubbatu hojjettoonni riizoortii Soodaree OMN bilbilaan dubbise. Qabeenyi akkuma jirutti saamamaa jira. Aana fi warra gandaa toora inni taphachaa hojjetu. Hojjettooti baankii hojii gamtaa Oromiyaa ijoollee artist Hacaaluu Hundeessaatiif aksiyoon baankii hojii gamtaa Oromiyaa bituun maatii isaa waliin dhaabbachuu mirkaneessine jirjedha. Gabaasi fuul feesbuukii dhaabbaticharra argan qarshii miiliyoona 1,456,500 gabaas midhaasin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Odaa Bulluuq humna haaraa 10,000 lakkaa'am eebbisuun dhaga'ama. Wal dhabdeen bilisiginna keessatti uumamtu babal'achuun sadarkaa ammaa targa'uusii dubbatamaa Abiraam Birruu midhaasesan deema. በዘላቂ ድል ወደ ብልጽግና የድህረ ጦርነት መዛነፎችና እርምቶቹ ጀቹን ቆጳይ ረቲ ተርካንፊ ታኒ ፍደተሙ መላና ኬኬ ጅራ ኖን ኢድሌ ሂንተይን ናኖ አማራ ኬሰቲ መቃሪስቲ ኬኛ ዴብስነ ጀዱን ወራኒ ታይሳ ጅረን ሰደርካ ብርመዱማ ብያ ዲጉረ ገሄ ዋንጅሩፍ ኦዱቴን ታላታርዳቲን ሞ ስፖርት ፕላን ባሎኒ አፍሪካ ተመር ሶዶም ሰዲየሶፍ ጎዳሙ ጅርቱ ዋሊያን ጋሬን ጎንደር ሌንጭ ካሜሮቲን ሀሌላ መኪብ ቦሮሚያ ጉጂ ዳላቹን ገሬ ውበቱ አባቴቲፍ ጎልጀል ቀባ ኸገልች ዳዋ ሆጤሳ ፋን ተብለማኑ ረኛ ተመኒ ጅሩ በልድና ነረዱባን አማጅ ኩዳን ያፉር ባርኩም ለማፍትደሚ ላም ጉያን ሞጅባት ጉቶ ዱቀምኑቲፍ ገረብራም ብሩት ሰንገጌስ ፊቴወን አዱኛ ተምሳሲ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ደቀቡ መረራ ወርን ወርዶፍተን ሸማ ከምጅር ዳውቶታ ወይመን ወድዋን ሳት ከና ቀበኔ ዲያኔ ጅራ ነብራን ብሩቱ ወዱሱኒቲማም godina shawaba ana adamat kan argamu hotel rizoortii Soodaree irra deebiin cufamu hordofee hojjettoonni dhaabbaticha rakkoolee garaagaraatiif saaxilamaa jiraachuu OMN itti himan rizoortiin kun cufamu wal qabatee haalli jiru humna keenya ol waan ta'eef yeroo ammaa qaamolee keessaa fi alaa wal ijaaraniin qabeenyi dhaabbatichaa saamamaa jira ka jedhan hojjettoonni eegumsaa gama isaaniin gochaa raawwatamaan jiruun kan miidhamuu qaamamaraa jedhu rizoortiin Soodaree qaamolee bulchiinsa aanaa fi gandarraa ajaja darbeen erga cufamee guyyoota 20 lakkoofsisu OMN qaamolee garaagaraa irraa odeeffatee jira gabaasa bal'aa ihuun ingidaarraa dhageessu. godina Shawaa Bahaa Adaamaatti kan argamu hoteelli riizoortii Soodaree ji'oota 7 qaama mootummaatiin cufamee erga tureen booda saaqamuun hojii isaa idileetti deebi'ee ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa sababa ifa hin taaneen irra deebiin cufamuun dhaabbatichii fi hojjettoonni isaa akkasumas hawaasni naannoo jiruuf jireenyi isaa hojii riizoortii Soodaree irratti hirkate miidhaa garaagaraatiif saaxilamee jira. Riizoortiin kun ajaja qaama mootummaatiin erga cufamee guyyoota 20 ol lakkoofsisuu kan himan hojjettoonni dhaabbata riizoortii Soodaree sababa kanaan hojiin ala taaneerraa hawaasnis rakkoo irra bu'eeraa jedhu. Hojjeta waliigala Soodaree riizoortii rakkoon nurra jiru bakka uummanni muluuni sanaan dursi nurratti saamsamee ture ammas deebi'ee nurratti saamsamee hojjetaan xiqqaatee hojjetaan 2,000 ol ta'uu jiru beelan karaa irratti ba'ee dararamaa akka jiru uummanni keenyas uummanni Oromoo akkuma waliigalaatitti kan ba'aati kan kibbaatitti akka nu baraniitti akka nu dhaga'anii qaamumti cufeen beekamu beektaa bilbilumaanii hojjetaan tokkos akka seenne keessummaan kan bulees akka ba'u jedhamee dirqamaan keessummaa biyya alaatirraa nutti dhufan daaspooran gizee daaspooran seenu kana keessa guyyaa sanbichaa nama 276 bule keessummaa humnaan xabbaqaadhaan oduu ciree isaanii nyaatiin nurraa yaasanii sarraatanya sarbisii dhufe karaatti nurraa deebisanii sababbiin bakka amma abbaan qabeenya kanaa obbo Dinquu Dayyaasaa jedhama akkuma beektutti nama hawaasaaf dhaabbatu
nama uummata bira dhaabbatu qabeenyi kunis kan isaa qofaa miti kan ilma Oromooti kan uummata Oromoota akkuma waliigalaatitti amma isa miidhuudhaaf jecha asitti sarraatanyoota isaati irratti mana saamsanii isa nu miidhaa jiran. Kana malees cufamuu dhaabbatichaatiin hannii fi seera dhablummaan babal'atee qabeenyi dhaabbatichaa mancaa jiraachuu dubbatu hojjettoonni riizoortii Soodaree OMN bilbilaan dubbise. Qabeenyis akkuma jirutti saamamaa jira. Aanaa fi warra gandaa warra nuti taphachaa jiru. Hojjetaa eegumsaa baay'ee muraasa ta'een dhaabbaticha eegaa jirra. Namoonni hin beekamne fuulatti cimbilii uffachuudhaan hojjetaa eegumsaa keenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhataa turanii hattoota gurmaa'anii bifa kanaan cimbilii uffatanii halkan deddeebi'an kan ofirraa ittisuudhaaf meeshaa waraanaa barbaachisa. Meeshaa waraanaa eegumsa siviiliitii barbaachisuus hin jedhu. Hojjetaan keenya meeshaa waraanaa hidhate kamiyyuu hin jiru. Meeshaan waraanaa riizoortii Soodaree akkuma beekamu qorannaa yakkaa jala jira. Poolisiin shakkee qorannaa yakkaa jala jira. Kanaaf riizoortii hoteela Soodaree meeshaa waraanaa hin qabu. Nu meeshaa waraanaa hin qabnu. Hidhachuunuu hin danda'amu naannawa sanitti. Kana waan ta'eef nama qaama hidhatee socho'u qabatanii nutti duulaa jiran nu qaama hin beekamneen bifa kanaan saamamaa jira. Rakkoon kun falakkaa argatuuf qaamolee dhimmi ilaalu mara dubbisuuf yaallee irraa kan jedhan gaafatamaan tajaajila waliigalaa Soodaree fala barbaacha adeemsi deemame garuu hidhaatti waan ceheef furmaata argachuu hin dandeenye jedhan. Gaafanne bakka dhaqneen gaafatin hin qabnu bakka warroota yookiin abbaa qabeenyaa wayiin hojii gaggeessaa wayiin bakka bu'ummaa fidaadhaan hin jedhanii rakkannaan isatti bilbilannee firaa ol nu ergee ture firaa el dinquu kan jedhamu wakiilinnaa kennachuudhaaf nu dhufee ture inni rakkoo kana furuudhaa dhufee ture akkasumatti aguma inni dhufetti Adaamaa galgala Adaamaa seenee bariisaa dhufanii humna waraanatiif fudhatameetoo mana hidhaatitti darbame guyyaa 15 oduu gaafii tokko malee mana abbaa murtii tokkotti oduu dhiyeechin guyyaa 15 hidhamee hedduu kana keessatti kakkaatanii birrii irraa nyaatanii yoo as jiraachuu fi lubbuu kan kee wal ilaalladhu jennaan micaan akkuma achii baheen galgala asii baanan kara manaa oduun galiin bararee biyya alaatitti deebi'ee asiin nus kanarratti ukkaamamnee akka afaan keenya qabametti. Riizoortiin Soodaree cufamuun wal qabatee miidhaan mudataa jiru kan qaama margaa gahu waan ta'eef mootummaan tarkaanficharra deebiin ilaaluu qabaa kan jedhan hojjettoonni fi jiraattonni naannoo badiin yoo jiraate seeraan gaafachuu malee dhaabbata hawaasaafis ta'e biyyaaf bu'aa olaanaa buusaa jiru cufuun fala miti jedhan. Oggaan nu hojjenne mootummaanis galii argachuu danda'a. Kana nu bichaa miti kan miidhamaa jiru. Nu miidhamaa jira mootummaanis miidhamaa jira. Soodareen guyyaa tokkotti haga galchu haga dirijjiitidhaa galchu haga mootummaadhaa galchu nan beekan sirriitti keessa gadi bu'eeto. Guyyaatti waggaa xiqqaate guyyaa sanbattaan lamaan hedduu galeessa keessatti haga 800,000 haga miliyoona 1 hin galchu. Ammaa ifa cufame kinoo torbee lama dabarre xiqqaatee haga miliyoona 20 dhabne jeetan yaadaan. Hedduu kana keessatti miliyoona 20 Soodareen dhabe jechuun immoo mootummaan immoo yoo kam xiqqaate miliyoona 6 dhabe jechuun nan danda'a. Mootummaanuu karammoo maafatti dabarsuu barbaade galii wanna hundarrattuu mootummaan xiqqaatee parsantii 15 argata wanna gurguramu wanna Soodaree keessatti gurguramurra harka 15 argata beektaa. Dhaabbanni kun tokkoffaa yoo yakka raawwate qaama seera kamiinuu gaafatamuu hin danda'a. Akka namaatitti mirgas qabaa dirqamas qabaa yakka raawwate yoo jedhame irratti qulqulleessuu hin danda'ama. Cufuun ispeeshaalii akka naannoo Oromiyaatitti naannoo keenya baay'ee qassarsa. Amma diyaaspooraa amma dhufe wal qabatee doolaarri naannoo Oromiyaa keessatti hafuu qabu. Godina Shawaa Bahaa keessatti hafuu qabu. Naannolee biraa deemee yookiin gara biraatitti deemamaa jira. Guyyaa guyyaan keessummaa alaa dhufe waan argaa oolluuf. Qabeenyi kun yeroo ammaatitti galii odoo maddisiisne manca'ee baduun isaa baay'ee garaa nama nyaataa. Kanaaf qaamni mootummaallee kanarratti hojjechuu danda'uu qabaata. Bakka rakkinni yoo jiraate garaa bal'atee qabeenyi kun kan uummata bal'aati kan Oromooti mootummaa irraa gara nacee baduun qabu manca'uun qabu hattuun qabu as keessatti tiimiin saamichaa gurmaa'ee bifa kanaan qabeenya kana barbadeessuu hin qabu caasaan nageenyaa immoo naannoo Oromiyaa waan kana tissuu danda'uu qabaata. Uummanni naannoos qabeenyicha kan nama tokko qofa akka hin taane hubachuun qaamolee keessaa fi alaan wal ijaaruun dhaabbaticha mancaasuuf socho'an irraa eeggachuu akka qabu dhaamaniiru. Tarkaanfii riizoortii Soodaree cufuu duraan fudhatameen wal qabatee OMN gabaasaa hojjete irratti gochichi adeemsa abbootii qabeenyaa ilaalcha Oromummaa tarkaanfachiisan dadhabsuu ta'uu jiraattonnii fi qaamoleen garaagaraa dhimmicha irratti yaada kennan dubbataa turuun isaanii ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibiraan Odaa Bulluqumna haaraa kumaan lakkaa'amanii eebbisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraatti loltoota haarawaa leenjisee bobbaasaa jiru keessaa humni Cibiraan kun eebbisee tokko jedhan dubbii himaan waraanni bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii. Qophii eebbaa kanarratti uummanni haga bilisummaatti waraana isaa cinaa akka dhaabbatu dhaamsi dabree jira. Dhaamsa kana keessaa akka fudhanni kunooti. Uummanni keenya lafee dugdaa taatanii
qabsoo kan warri asiin geessan aarsaa itti kaffaltan ilmaan keessan itti dhabdan itti hagamuu bultan dadhabdanii aara galfii tokko malee dirqama kam keessatti yeroo dirqamni dhaabaa sin barbaadu qeerroon bilisummaa Oromoos qarreen bilisummaa Oromoos warri manguddoonnis warri ga'eessis qabsoo kanaaf warri manni sin irratti gubate warri ilmaan keessan itti wareegaman warri dirqama dhaabaaf halkaniif guyyaa bakka dirqamni dhaabaa sin barbaadetti imaltan biraan imimmaan keessanii biraan ilmaan itti dhabuu keessanii biraan manni keessan sin irratti gubate aarsaa ilmaan keessan kun kaffalaniin xumurataa itti baasaa immoo rabbi itti isin geessisee guyyaa walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa uummata Oromoo isa xumuraa akka argitan isiniif hawwa. Yeroon keenya kan fuulduratti hafu waraana amma ibbootaan lakkaa'aman warra amma leenjanii jiran caalaatti dachee Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo akka inni kana caalaa dagaagu akka inni kana caalaa bal'atu akka inni kana caalaa qabsoo fuulduratti tarkaanfachiisu lafee dugdaa taatanii amma dhumaatti akka nu cinaa dhaabbattan dhaamsa koo jabaadha. Hojjettoonni baankii hojii gamtaa Oromiyaa ijoollee artiist Haacaaluu Hundeessaatiif aksiyoona baankii hojii gamtaa Oromiyaa bituun maatii isaa waliin dhaabbachuu mirkaneessan. Gabaasa fuula miidiyaa hawaasa baankicharraa arganneen hojjettoonni baankichaa aksiyoona birrii miiliyoona 1,500 siquu arjoomuu dhageenyee jirra. Guyyoo Waariyoo gabaasa dabataa qaba. Hojjettooti baankii hojii gamtaa Oromiyaa ijoollee artiist jaalatama Haacaaluu Hundeessaa boonsaatiif aksiyoon baankii hojii gamtaa Oromiyaa bituun maatii isaa waliin jiraachuu mirkaneessuu warra dhaga'ame. Hojjettooti baankii Oromiyaa wareegam artistii gamees kanaatiin booda deeggarsa maatii isaatiif jecha beesse gumaachaniin ijoollee waabii Haacaaluu Hundeessaa milkii Haacaaluu Hundeessaatiif giiftii Haacaaluu Hundeessaatiif aksiyoon baankichaa bitaniif manaajerii haal mijeessuu isaa dubbata. Haalum kanaan duuba waligalaat aksiyoon birrii Itoophiyaa miiliyoona 1,456,500 bitanii geessanii jedhan. Mana artistii Haacaaluu Hundeessaa targamuun haadha warri isaa Faantuu Damise Diroo waliigaltee raawwatirra guddaa yookaan pirezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa Aab Darribe Asfaa horii hojjettooti baankicha ergan kan maatii Haacaaluutiin ga'uusaa gabaasi fuul feesbuukii dhaabbaticharratti mirkaneessa. Kanaan durallee baankiin kun gaaf Haacaaluun lubbuun jiru karaa adda addaatiin hojii isaa ispoonsar godhu qofa osoo hin taane koolaateraalii tokko malee horii guddaa miiliyoona 10 caala Haacaaluuf liqeessa turuu gaafiif deebii yeroo dhumaatiif OMN waliin godhirratti Haacaaluun raga ba'ee ture. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedhe. Artisti beekama kana hordofe biyya keessaaf biyya alaa horiin guddaa walitti qabamee siidaa warqii ijaaramuufiif waadaan seenamullee waadaan sun hedduun haalamu maatiin raga baat. Kanaaf Haacaaluuf obboleessumaan dhaakataysiisa Hundeessaa. Waadaawwan galaman maallaqni maqaa isaatiin sassaabame akkam ture meeqatu maatii bira qaqqabe meeqatu karaatti hafe maaltu maal ta'e
Siida bulchiisi magaal Finfinnee ijaaree fi jedhuun akka gammachuun qabne Oromiyaa 11 irra dubbate ture. Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa waxabajji 29/2020 magaal Finfinnee keessa akka ajjeefame yoo ta'u, haqaaf dhugaan isaallee qaamammaan tambii bulchanaan haguugamee awwaalamuu maatiif uummati Oromoo deddeebiin koomachaa ture. Dabarsee fi boonse maa dabaree dhabaa jette Oromiyaa jette karbeen boose. Wallibdeen bilchiginaa keessatti uumamee sadarkaa hammaataa irratti akka argamu sanadoonni sirnichaa mul'isaatti jiru. Rakkoo keessoo kana furuuf ammoo tarkaanfiin humnaa fudhatamuu akka danda'u sanadiin bilchiginaa federaalaa keessaa bahee akeekee jira. Gabaasii bal'aan itti aanee dhiyaata. Dhibdeen keessoo bilchiginaa damee Oromiyaa fi damee Amaaraa gidduutti deemaa ture hammaachuudhaan sadarkaa jeequmsa uumuu irratti akka argamu maddeen sirnichatti dhiyoo jiran saaxilanii jiru. Yeroo dhiyoo asitti takaaroon keessoo bilchiginaa keessattuu kadamee Oromiyaa fi bilchiginaa naannoo Amaaraa gidduutti dhalate dabballoota siyaasaa fi waraanaa sirnichaa gidduutti wal shakkii uumameen qondaalonni waraanaa fi loltoonni sabaan Oromootaan ukkaanfamaa fi ajjeefamaa turuun kan yaadatamudha. Keessoo sirnichaatti dhibdeen babal'atee itti fufee jiru kun tibbana qajeelfama haaraa leenjii haala yeroo በዘላቂ ድል ወደ ብልጽግና የድህረ ጦርነት መዛነፎችና እርምቶቹ ጀቹን ቆጳይ ረቲ ተርካም ፊታኒ ፍደተሙ መላና ኬኬ ጅራ ሁምኖን ኢድሌ ሂንተይ ናኖ አማራ ኬሰቲ መቃሪስቲ ኬኛ ዴብስነ ጀዱን ወራኒ ታይሳ ጅረን ሰደርካ ብርመዱማ ብያ ዲጉር ረገሄ ዋንጅሩፍ ሀዴፈነ ኢረቲ ቀብሳው ቀምና ጀዳ ሰነዲን ብልጽግና በይኩን ጎቱተ እንጂፈኖ ቦዳረት ሀዴፈነ ቀብሳው ቀምና ከጀዱ በረፈምኒ ለንጂ ደበሎተ ብልጽግና ሰደርካ ፌደራላቲ ቆጳይ ኩን ሁምኖተ ከነን መቃደው ባቱዩ humnoota finxaaleeyyii Amaaraa dibbee waraanaa rukutaa jiran jechuu akka ta'e qabiyyee barreeffama sanadii haaraa kanarraa beekuun danda'amee jira. Humnoonni kunneen gumaata lola keessatti hin taasisne olola miidiyaa fi dhaadannoo sobaatiin injifannoo saamuu barbaadu waan ta'eef saffisaan sirreessuu qabnaa jechuun tarkaanfii fudhachuuf dhaadata barruun miliqee beekuun. Humnoonni naannoo Amaaraa keessatti leenjii fi hidhannoo seeraan ala hidhataa jiran kunniin gara Tigraay seenanii uummata jumlaan fixuuf karoora qabu jechuun himannaa Tigraay duulli sanyii balleessuun irratti taasifamaa jira jettu dhugaa akka ta'es mirkaneessee jira. ዶክመንቲን ኦክሳ በዘላቂ ድል ወደ ብልጽግና የድህረ ጦርነት መዛነፎችና እርምቶቹ ጀዱፊ ብልጽግና ፌደራላቲን ቆጳይኩን ምኖን ፍንጣልይ አማራ ኩነን ገሬ ሄደቶት ሴራን አላ አመለ ኢጃራ ጅራቹፊ meeshaalee waraanaa hidhataa waan jiraniif tarkaanfii meeshaa hiikkachiisuu saffisaan eegaluu akka barbaachisu dabalataan akeekkachiisee jira. Sanadiin paartii bilchiginnaa kun dhibdee bilchiginnaa damee Oromiyaa fi damee Amaaraa gidduutti yeroo dheeraaf deemaa ture kan mirkaneessee fi yeroo ammaatti muddama guddaa dhalchee akka jiru maddeen keenya keessoo sirnichaa OMN'if mirkaneessanii jiru. finxaaleeyyiin Amaaraa kunneen maqaaristii deebisna jedhuun naannolee Tigraay, Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyaa uumaniin uummanni miiliyoona lakkaa'amu gaaga'ama namummaa hamaa ta'eef saaxilamuusaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Biiroon barnoota Oromiyaa asxaa mallattoo odaa fi qubee ofirraa qabu kan waggootaaf itti fayyadamaa ture haquunsaa mufii kaasee jira. Biiroon barnoota Oromiyaa erga caaseeffamee waggoota 29 guutee jira. Gabaasii bal'aan Israa'el sabaarraa dhageessu. Biiroon barnoota Oromiyaa erga caaseeffamee asitti waamama caffee Oromiyaatiin waggoota 29 oliif dhimma kenniinsaa fi qulqullina barnoota naannoo Oromiyaa keessatti tajaajila kennuun beekama. Biiroon kun heera mootummaa naannoo Oromiyaatiin barnoota sadarkaa jalqabaa irratti aangoo murteessoo fi kitaaba qopheessuutiin waggoota hedduuf ministeera barnoota biyyattii jalatti tajaajileetii jira. Hundeeffama isaa irraa eegalee loogoo yookaan asxaa waajjiricha ibsu kan qabu yoo ta'u, loogoon kunis fakkoomiiwwan Oromoo fi Oromiyaa kan ofirraa qaban ture. Mallattoo gucaa kan halluu alaabaa Oromiyaatiin dibame ofirraa kan qabu yoo ta'u, fiixee loogoo irratti faajjii abbaa gadaa gurraacha diimaa adiin faayameetii jira. Jala isaatiin qubee afaan Oromoo aabaa caadaa jedhuun kan ofirraa qabuu fi gaaddisa odaa gaaddiddaa'eetum duuba loogoo yookaan asxaa duraanii irraa mul'achuun akka Oromoo fi Oromiyaa ibsutti bocame. Loogoon kun waggoota hedduuf waajjiricha ibsaa kan ture ta'us guyyaa kaleessaa biiroon barnoota Oromiyaa loogoo haaraa mallattoolee Oromummaa ibsan ofirraa hin qabne foomseetii jira. Mallattoolee duraan turan haquun kitaabaa fi maqaa waajjirichaa afaan Oromoo fi Amaaranyaatiin barreeffateem
loogoo haaraatiin gadi ba'uu waajjirichaas marsaalee hawaasummaa irratti komii kaaseetii jira. Biirichi dhimma kana irratti hanga ammaatti homaa jechuu baatus itti gaafatamaan waajjira barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo Gadaa loogoo isa haaraa kana jala ta'anii miidiyaaf yoo ibsa kennan mul'ateetii jira. Loogoon haaraan kun kan ministeera barnoota Itoophiyaa waliin wal fakkaatu ta'uu fi addummaan isaa maqaa waajjiraa qofa jechuun namoonni adda addaa qeeqaatii jiru. Waajjiraaleen barnootaa loogoo wal fakkaatu fayyadamuu qabu ajajni jedhuun qaama olaanoo irraa darbi jechuun namoonni garagaraas feesbuuka irratti maqaa ministeera barnoota biyyattii Dr. Birhaanuu Naggaa dhahuun qeeqaatii jiru. Dr. Birhaanuu Naggaa ministeera barnoota biyyattii ta'uun kan muudaman ji'a fulbaanaa darbe keessa yoo ta'u namni kun siyaasa faallaa sabdaneessummaa ofuun beekama. Yeroo namni kun hooggansa barnootaatti muudamettis barnoonni namoota ilaalcha faallaa sirna federaalizimii heera biyyattiin tarkaanfataniin hoogganamuun rakkoo hordofsiisuu mala jechuun namoonni garagaraa sodaa qaban ibsachaa turaniitii jiru. Dr. Birhaanuu Naggaas yeroo garagaraatti wantoonni sabummaa ibsan maqaan baankilee maqaan dhaabbata naannolee jijjiiramuu qaba jechuun dubbataa tureetii jira. Tarkaanfiin loogoo biiroo barnoota Oromiyaa jijjiiruu kunis dhiibbaa nama kanaatiin ta'uu hin hafu jechuun namootni adda addaa qeeqaatii jiru. Waggoota lama asitti dhaabbileen barnootaa gurguddoo mallattoolee Oromummaa fi Oromiyaa ofirraa haquun baratamaa dhufeetii jira. Gaazexaan Bariisaa mallattoo Odaa kan ofirraa haqe yoo ta'u Komishiiniin Poolisii Oromiyaas mallattoo Odaa loogoo isaa irraa haquun gaachana bakka buufateetii jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaalee Maanduraa Dibaaxii Bulanii fi Daanguruu keessatti dhalattoota Gumuzii irratti lolli banamuu dhalattoonni Gumuzii achirraa nuqunnaman ibsanii jiran. Lolli kallattiiwwan afraniin humnoota Amaaraatiin nurratti banamee torban guutee jira jedhu dhalattoonni Gumuzii. Lola kana dura torban tokkoon of dura obbo Gaddoo Andaargaachoo fi Jeneraal Muhammad Ibrahim helikopteraan garas imalanii deebi'uu fi lolli kunis qondaalonni kunniin akka deebi'aniin isaan irratti banamuu himatu dhalattoonni Gumuzii. Lola kanaan dubartootaa fi ijoollee dabalatee namoota nagaa hedduutu dhumaa jira. Humnoonni kunneen bakka ga'anitti mandaroota dhalattoota Gumuzii barbadeessaa akka jiranis dhagaamee jira. Humnoonni Amaaraa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz ka Ashaadlii Hasaniin hoogganamu qondaalota paartii mormituu ka dhiyoo muudamni kennameef Boodeeffaa jedhaman waliin gurmuu uumuudhaan uummata Gumuzii akkasumas Oromoo Matakkal keessa jiran irratti akka duulaa jiran himama. Kun kanaan osoo jiru godina Matakkal irraa humnoota hidhatan shaneedhaan buqqaafamanii ka turan dhalattoonni Gumuzii gara giddugala aanaatti walitti qabamaa jiraachuu gabaase biiroon dhimmoota kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz. Dhugaan jiru garuu warri kun humnoota finxaaleeyyii mootummaa naannoo Amaaraa bobbaaseen baadiyyaa godina Matakkal keessaa warra buqqaani. Fedhiin mootummaa naannoo Amaaraa lafa baadiyyaa Matakkal irraa humnaan dhalattoota Gumuzii fi Oromoo duguuguudhaan uummata ofii irra qubsiisuudha jedhu jiraattonni. Akeeka kana galmaan ga'uuf lolli Matakkal keessatti baname waggoota 3 guutee jira. Matakkalitti ammallee nagaan hin buune. Oduu ispoortiitiin goolamna. Waancaa Afrikaa akka marsaa 33 Kaameruunitti taphatamaa jiruun Itoophiyaan tapha lammaffaa injifatamte. Taphoota waancaa Afrikaa kaleessaa taphatamaniin Itoophiyaa fi Keep Verdeen yoo mo'aman Kaameruunii fi Burkina Faasoon injifatanii jiru. Tapha Itoophiyaa fi Kaameruun irratti gareen Waaliyaa taphi eegalame daqiiqaa 4 irratti goolii daawwaa Utteessaa galcheen dursuu eegalus boodarraa gooliiwwan taphattoonni Kaameruun galchaniin 4-1 mo'amanii jiru. Guyyoo Waariyoo gabaasa ispoortii qindeessee jira. Waancaa Imbiira Afrikaa Khamar 33 fi mudlafa Kaameroon godhama jiruun Itoophiyaan marsalammeessoof injifatamte. Taphii jalqabee daqiiqaa Fireesoo irratti ilmi Gujii Girja daawwaa Hotteessaa kibba Oromiyaa irra buufate jennaan Itoophiyaan iyyitee ililchite dadhaban. Daqiiqa muraasaan duub ijoolleen qoma ol dhakacha Kaameroon Waaliyaa Itoophiyaa weeraruun dhamdhoofti gaggabsiiti. Waancaan Afrikaa Khabar 2021 dilbata majjis 9 bar 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo dilbata majji 2014 jalqabeen biyyoottan 24 garee jajala ramadamuun ballooni gusuu jeero. Senegaal, Ivory Coast fi Kaameroon, Aljeeriyaa, Ijiptii fi Gaanaan fa'aa maqaa guddoo qabu. Tapha kan cufalle caalu waancaa budduuffachuu danda'a jedhamu war sodaatamu. Biyyoottan akka Kaameroon, Burkina Faasoon, Keep Verdee fi Itoophiyaan garee A jalatti argamu. Antonio da Silva Oliivaan hoogganamuun taphachuu mo'achuu fi mirkaneeffate Kaameroon miseensota tuuta A waliin ramadamte keessa qabxii jasaamuun dursu irratti argamte. Burkina Faasoo fi Keep Verdeen immoo marsi tokko mo'achuun takkaan takki akkas injifatamanii qabxii 3-3 lammeessor jeeru. Itoophiyaan Abiy Ahmad koobaa jechuu jeeru. Dursite jil'axee dursite jil keessa galte.
goliillee nagittiin qabdu shanitti rangaale tokko daawwan deebisu -4 gaggeeffamuu isiitii jedhu taphattoota kilabii waan ala keessa maqa qaban cuuf lakkisuun ijoollee haara waltarate dursee laf jilaa kayima leenjisaan kilabichaa buubatu abbaate wagga 9 keessa tagardha kan qophoofnen beeknu dhukkirra kaafni jechuun dhaadachaa ture dubbiin akkinni jedhin taane tapha lamaan iyyurra gurraaleen Afrikaa waaliyaa gaar gondarraatessitee jaanjessitee waluma gala goli 5 irraan galchite macheessite deemaa galaa jetteen jedhu taphattoota armaan dur waancaa Afrikaa afkoon irratti hirmaachuu muuxannoo qaban keessa ijoollee 3 qof jechuun Shimallis Baqqalee Geetinnat Kabbadaatiif Balbaleega Jamaal Xaasoo qof xafilat gareen kubba miila Itoophiyaa waaliyaan dargaggoota kilaboota Itoophiyaa biyya keessa irra waltaruun xuyyuur yaabbattullee alaaba halluu diimaa keelloof magariisa gurri tirbuun dandeenye jedhan akkum taphi jalqabeen duun mucaan lakkoofsi 27 keeyyate xinniq daawwaa hoxxeessa goli eega uddu jalloo sun takkattuu fi keebbuufaat gammachuun tun garuu daqiiqaa 4 caala turuun dandeen. Ballooni akka nyaaphaa gussaa dhufanii sarar nyaapho gama keessa Vincent Abubakar gahu goonaan golii eegaan Itoophiyaa simpirree barrisuun qolate gangalaati itti deebisanii wal saama jennaan mucaan lakkoofsa 12 dugdirra qab kaalli tokko imbeekii mataan dha'e tokkoof tokko jedha ammallee aduun turin Vincent Abubakar hoodh bishaan kan jechuun golii eega Itoophiyaatiif farsoo lammeessona Addis Ababaa armatta berkabaad haleeluu ragar qolachuut Vincent Abubakar lammee fat Carly Toko Imbeke enu gadi jedhe taphii 4-1 irratti argama intalti diimtuun Itoophiyaa takka daba coqatte wayille diddibatti gaddite boosii kaameraan nu garsiise. Ethiopia is not for football jechuun kommentaatari leenqoos Ethiopiaan kubba miilaatiin 0 jechuusaanii the Indomitable Lions jechuun leenci hin danda'amne kaameroo war walii ramadam keessa mata qara ta'uun darbuu isa mirkaneeffate jira waaliyaan Itoophiyaa mata buusee deeggartoota isa boochisuun bosona deebi'ee jedhu taphii ballooni Afrikaa kamar 38 kaameroon taphatamuu jira akkuma itti fufee jira Itoophiyaan galuuf immoo tikeetii laallachuu jirti jedhan. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee golamneetti jira qophiilee keenya karaa feesbuukii karaa yuutuubii akkasumas weeb poortaalii OMN Global ka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork deebitanii daawwachuu dandeessu waan wajjin turtaniif ulfaadhaas ni.